بالله. Nageenya jaalalli araara Kiristoosiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sarkaa lamjalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa guutuun kabaja galata Waaqayyoo nagaan na bira jiru immoo darbii isin birarreen akka jiraatu Waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Warri nagaan sabiskiraayib laayik gochuudhaan na jajjabeessaa na duukaa jirtan marti keessaniyyuu guddaa isaanaaf galatoomaa baay'een isin jaaladha isin kabaja isiniin jechuun jaaladha. Amarree laayik naaf gochuun hin dagatinaa isin jalaa badeetinan ture ji'oota muraasaaf yoo xiqqaate naannoo ji'a shanii waan akkas ta'ee viidiyoo hojjechuudhaaf naaf hin mijannee haala mijataa keessa isin turre isiniin jechuun jaaladha. Yaa'u akkuma viidiyoo irratti harkisan jalqaba isaa tambaleera irratti isiniif kaa'ee maal jechuun barbaade bakka gisee tokko obboleettii keenya kana sigdeetiin kun baanee biyya keenya biyya abbaa keenyatii baanee wayii umuriin keenya ga'ee yookaan immoo umuriin keenya osoo hin gahinidha jechuudha. Nuti kan biyyaa baanee osoo dhufne. Egaa obboleettii keenya kana akkuma argitanidha. Eenyu dubbachuu hin dandeechu. Afaan ishee cufaniitu akkamittiin maaliif dubbachuu hin dandeechu mallattoodhaan kan isheen itti himtu akkan viidiyoo kana ilaalee irraa hubadheetti ani yaada kiyyaatitti maaliif badalee guddaa irraan ga'anii ishiin immoo dubbattee himattee akka ishiin rakkoo isaan irraan hin geechisiisneef gaafa ofii keenyaaf dubbachuu gaafa dandeenyu mirga keenya falmachuu falmannee immoo iyyuu rakkoo keessa jirru san himannee akkasittiin akka furmaata hin arganneef akka nama godhanii tokkoffaa mucayyoon tun maal akka ishiin taate maal akka godhanii maal akka ishii mudate rakkoo maalii akka irraan ga'anii himachuu hin dandeechu. Warri kunilleen immoo iyyuu miidhaan tokko isaan hin ga'u qaamni seera tirreen isaan gaafate eenyu gochuun hin danda'amu jechuudha. Mucayyoo kana akkuma argitan jechuudha. Maaliif dubbachuu hin dandeechu kanan ta'e namoonni rukutee kanan goddaame san jettee mucoon tun himattee baafattee dubbachuu hin dandeechu waan ta'eef iyyuu akka nama sammuun tuqamaa godhanii kinoo argaatoo jirtu jechuudha. Qubaan tuqqomte jetteetoo kan ishiin haasaatoo jirtu kan ishiin agarsiisatoo jirtu mallattoo fayyadamte jechuudha. Maaliif gaafa biyya keenya baanu qaama keenya guutuu ija keenya harka keenya bakka sammuun keenyarreen guyyaa sanitti gisee jalqaba dhufnutti firii taanee aktiivii taanee gaafa dhufne gaafaas keenya immoo birrii tana birrii wanti isheen nun goone hin jiru. Obboleewwan keenya meeqatu nu biraa dhume meeqatu eenyu ta'e egaa akkuma argaatoo jirtan kana baay'ee isaa garaa nama nyaata baay'ee isaa nama taasisana. Ani biyya ormaa keessatti ofii keenya of eegnee hin dandeenya hin jedhu gin Waaqayyo gooftaan abbaa keenya uuman samii fidache nurraa addan ba'inni hin eegumsa isaatiin nu haa tiksu gaalee kallalaa gaachana isaa nuuf godhee bobaasaa jalatti nu haa qabatu. Ijoollee biyya ormaa jirtan siniin jechuun jaaladha. Lammaffaa immoo iyyuu gaafa yoo maatii bira jirtanii walii galtee jaalalli tokkummaan isin gidduu jiraatee bakka yaa ta'u yommuu iyyuu isinii ta'uu didee bootanis humnaa ol ta'eetu wanta hunda isaati yoo eenyu jedhe ishee jechuudhaan baraaf furgoogee jedhanii jala dabarfatu jala Oromoon gizee mammaakuu waan ta'eef ishee jedhaa ta'u wantoota hunda isaatiiyyuu bakka dhiibbaa sinirra ga'us wanta hunda sinirra ga'u hunda isaatiiyyuu ishee jedhaa ta'u dabarfadhaa'ee. Amma afaan keenya cufamee mirga keenya kana taane jennee dubbachuu hin dandeenyetti akka nama sammuun tuqameetitti eenyu hin dandeenyetti waa tokko jechuu hin dandeenyetti miidhaa kanaatiin nurraan gahaa jira waan ta'eef iyyuu ijoolleen keenya meeqaa isaatitti du'ee du'aasaa reeffi isaatiiyyuu kan biyyatti hin galle kan awwaalamaa jiru ofii isaaniitii akka barbaadan godhanii tosiniin jechuun jaaladha. Egaa of eegee Waaqayyo immoo inni nu haa eegu nu of hin dandeenyu siniin jechuun jaaladha. Egaa miicoo sanarraa maalan hubadhee akka bakka miicoo miidhamtee keessi ishii biyya kana galchi akka isheen jettuutitti mallattoo ishiin agarsiistarraa kana nan hubadhe jechuudha. Biyya na galchi biyya galuun barbaade akka waa isheen jettuutitti kan keessa kootti natti dhaga'ame siniin jechuun jaaladha. Bara kam akka nuu darbu
bara kam sammuu nagaatiin baanee sammuu nagaatiin akka gallu meeqaa keenyatu miila nagaatiin dhufee sammuu nagaatiin dhufee sammuu keenya dhabee galee meeqaa keenyatu qaama guutuu dhufee qaama hirruudhaan biyya keenyatti galee ana wannan jedhuun beeku sinin jechuun jaalladha sirii sammuu kan akkana siqee wantoota ta'aa jiru wantoota raawwatamaa jiru baay'ee isaa nama zanzansiisatee baay'ee isaa nama sodaachisa sinin jechuun jaalladha. በተለይ immoo ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiranii baay'ee isaa bakka maaliif nama tokkotti namni itti mijatee jiru hin jiru humnaan as gaddadanii bakka dirqamaan hojjetiisuudhaan wantoota akkasii kana gochuudhaaf kan isaan irratti eenyu jira waan ta'eef iyyuu xiyyeeffannoo isaan qabanii yeroo hunda miidiyaa kanarratti yoo argitan ijoolleen miidhamanii dhufaniitoo dabaddabamanii harki isaanii cabee fuulli isaanii ta'ee dhiigee maal jedheetu dhufee himatu batalayyi ana akka Saawud Arabiyaa baay'ate hin jiru. Biyya kaan nama miidhan jechuu miti miidhamni biyya kaan keessatti nama jira gin ana akka Saawudii baay'ate hin jiru sinin jechuun jaalladha. Egaa Waaqayyo gooftaan hundaaf iyyuu inni nu haa eegu obsa isaatiin nu haa tiksu eegumsi eebbiredeetiin isaa nurra haddan bahin sinin jechuun jaalladha. Amma danda'amaa ta'etti hojjechiistota keenyanii waliin lolinaayi ishee jedhaani bakka maaliif ani gama kiyyaan garuu dhakaarratti bishaan naqanii keessa gadi seenu miti akkasidha waan barbaadanaa jedhanii waan barbaadanaa jechanii bakka jechi okkee jettu afaan koo keessaan dhaba jechi okkee jettu wanta hunda isaa raawwachuu dandeechu waan ta'eef iyyuu akka barbaadanii hayyanis haadhiisanis callee yoo jenne nu miidhuu irratti hin deeman gaafa nu immoo isaa wajjiniin falmii seennee mirga qabna jennee isaanitti malsii deebisnee bakka wantoota ta'e isaa wajjiniin dubbanne isaanis illikii keessa galuu tarkaaffii nurratti fudhachuu danda'u adabbiin ta'an nurratti fudhachuu danda'u waan ta'eef iyyuu kanumarra ishee jennee wanta isaan jiran raawwanne bakka maaliif silaa takka garba taane bitamnee fi akka isaan nu ajajanitti ajajamneetoo jiraanna siniin jechuun jaalladha. Waaqayyo gooftaan immoo iyyuu nu haa eegu nu haa tiksu nagaan akka baanetti nagaan biyya keenyatti nu haa galchu qaama guutuudhaan akka dhufnetti qaama guutuudhaan biyya keenyatti nu haa deebisu Waaqayyo gooftaan siniin jechuun jaalladha. Egaa Waaqayyoon gaditti nuti sofaa eenyu sinin jechuun jaalladha. Batalay ijoolleen immoo amma dhufaatoo jirtan paaspoortii baafattanii dhufuudhaaf illee karoora qabaachatoo jirtan bakka obboloota keessan warroota asiranirra wadhaatu isaanirra laalatoo wanti kun miidhaa qaba moo faayidaa qaba jedhaa laalatoo as dhufuudhaaf hin karoorfatinaa sinin jechuun jaalladha maaliif bu'aalleen qaba miidhalleen qaba bu'aa barbaacha dhufee kan miidhamee galee meeqatu jira ani kana jedhee dubbachuudhaafis dhugaa waaqaan beeku afaan tola xaxaa bakka jecha na baa'u gaafa miira ijoolleen keessa jira wantoota hunda isaa gaafa yaade fidee sammuu keessatti cuuffisoo laalu baay'ee sanatti ulfaachatoo jira sinin jechuun jaalladha. Egaa biyya keessatti birrii ittiin as dhufna jettanii karoorfattanii karoora qabdassan birrii sadi achumatti hojii xiqqoo ishee uummadhaa hojii xiqqoo ishee bakka maaliif harka gara afaanii of hin dadhabda waan ta'eef iyyuu birrii kaffaltaniitti na dhuftasan achumatti hojii mataa keessanii xiqqashoo yaa taatu achumatti hojii mataa keessanii uummadhaa biyya ormaa gaarummaan qabu sinin jechuun jaalladha. Al dhufuudhaaf warreen karoora qabdaniif inni kuni warreen asirtan immoo iyyuu Waaqayyo sinaa eegu sinin jechuun jaalladha. Ani beeku dhugaa waaqa baay'ee sana sodaachisa baay'ee isaa akkuma dhageechanii too jirtan kinoo mee haadholii meeqatu ba'eetu amma miidiyaa kanarra bu'aa jira haadholii meeqa batalay ishii madaamni budaa qabda jettee too ajjeechisiistee warra biirootti deebi'anii too warri biiroo ajjeechisiise saffaa argaa jirtu dhagaa jirtu isa tokkorraa furmaata fudhadhaa warroota darbanirraa hubadhaa badii daandii isaanirra deemanirraa of deebisaa bakka garba taanee jiraanna bitamne jara wajjiniin walitti hin xagaacceena wanta isaan godhaa jedhan godhaa bakka maaliif hin dandeenye irraa wanna jenneetu biyyaa baane waan ta'eef iyyuu akkii kun akkasii bakka jara wajjin malsiin deebisanaa siniin jechuun jaalladha gabaabumatti na Waaqayyoon nu haa eegu nu haa tiksu viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti immoo iyyuu nagaatti naa turaayi like subscribe gochuun hin dagatinaayi na jajjabeessaa ayyaana obboleettii keessa siniin jechuun jaalladha.